Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota BBS oduu ammaaf qabadee dhiyaadhaan isinitti maaduu wajjin nama Nawwar Ahmadiin. Oduu keenya jalqabaatiin godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa keessatti qeerroowwan baay'een waajjira poolisii magaalattii keessatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Qeerroowwan sababa tokko malee mana hidhatti galfaman wayita mana murtiitti dhiyeessan manni murtii mirga wabiitiin akka gallakkifaman ajajus poolisiin gadi lakkisuu diduun mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu qeerroon magaalaa Baddeessaa tokko BBS'tti himee jira. Akka qeerroon Baddeessaa kun himutti magaalattii keessatti qeerroowwan hojii gaggaarii hojjechuun hawaasa biratti dhageettii qaban sababa tokkoon malee qabuun waajjira poolisii magaalattii keessatti dararaa jiran. Qeerroowwan haala kanaan dararamaa jiran Abdul Qadir Aliyyi fi Addis Abbaayinaa kanneen jaaman keessatti argamus jira. Dargaggoonni kanneen erga hidhamanii ji'a tokko caalus kan hime namni yaadanuuf kenne kun turtii kana keessatti yeroo lamaaf mana murtiitti dhiyaachuun manni murtii mirga wabiitiin akka abbaan ajajee poolisiin gadhiisuu didee jee. Qeerroowwan kanneen bara wayyaaneen biyya bulchaa turte qabsoo qeerroon gaggeessaa ture keessatti shoora olaanaa taphachaa warreen turan ta'uu himee jira. Mootummaan paartii Biltsiginnaa kan halkanii fi guyyaa olaantummaa seeraa lallabaa jiru ofii isaatiif heeraa cabsuun lammiilee miidhaa jira jee. Qaamonni mootummaa kan yaadan nama amansiisuu hin dandeenye hidhatti dhimma bahuun nama amansiisuu yaalaa jiraachuu ibse magaalattii keessatti namoota baay'ee sababa tokko malee mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu dubbatama. Abdul Qadir Addis Abbaayinaa namoonni jaamanii yoo xiqqaate dhiqoota tokko dabranii jirani. Daangootti dhimma ba'anii badii tokko malee Oromoo waan ta'an qofaaf adamsamanii mana hidhaa keessatti yeroo ammaa kana sababa tokko malee mana hidhaa keessa kan jiran jechuudha. Isaan kun silaa Biltsiginnaa warri yaada injifataadhaan nama amansiisuu hin dandeenye. Hidhaan waan nama amansiisu fakkaachuu danda'a. Hidhaan qoraanoo dhiirati waan keessaa fi jarkiin ni dhumti. Sababa malee Oromoo waan ta'aniif hidhamanii argamaa irratti achitti jiranii jechuudha. Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti namoota to'annaa seeraa jala jiran kanneen manni murtii bilisaa yookaan mirga wabiitiin akka gallakkifaman ajaje qaamonni nageenyaa gallakkisuu diduun yeroo dheeraaf tursiisaa jiraachuun himatamaa jira. Qeerroo fi qarreen aanaa Dodolaa kanneen biyya Saawud Arabiyaa jiraatan uummata Oromoo Walloof gargaarsa maallaqaa taasisan. Gargaarsi qeerroon Arsii aanaa Dodolaatiin taasifame kunis ebla 28,2021 qophii lammiif joorratti kan sassaabame yeroo ta'u maallaqa Saawud Arabiyaa riyaala 10,100 ta'uunis ibsamee jira. Qeerroo Dodolaa bakka bu'uun obbo Sofiyaan Kaayyoo maallaqa walitti qabamee gara koree gargaarsa wallootiif dabarsaniiti jiran. Waltajjii lammiif joo irratti abbootiin amantaa manguddoonni fi dargaggoonni argamuun qooda irraa fudhataniiti jiran. Gargaarsi kunis kan xumuraa osoo hin taane kan jalqabaa ta'uu kan ibsan dura bu'oonni waltajjichaa kanneen hanga ammaa uummata Oromootiif hin gumaachin akka gumaachitan jechuunis dhaamsa dabarfataniiti jiran. Obboleeyyan keenya warroonni sadarkaa kanatti ergaan tun dhaqqabdee waan kana sochii kanan eegalinis wanni nu asirraa walii dabarsinu wanni nu amma kana jennuuf yookaan hagana goone inni ittiin uf dhaaduuf osoo hin taane ittiinis uf faarsuuf osoo hin taane wal jala waan kana akkuma nama ibidda qabsiifatu wal jala qabsiifachuudhaan kayrii tana Dodola wadda 10,000 kenne yoo aanaan namni xiqqaa qabu 5,000 yoo kenne 10,000 yoo kenne guddoodha isaaniif osoo hin tuffatin waan kana walii haraabsinu jechaaf ergaa tana dabarfachuu bakka kanatti walitti dhufne namoota hedduun sagantaalee eeggataa dheeressee jira. Walumaa galatti qeerroo fi qarree kenna kan magaalaa Riyaadii jiraatan fi naannawa isaanii jiraatan walumaa galatti carraa kanaan galateeffachuun barbaada. Ji'a dabre keessa gargaarsa lammiif joo irratti qeerroon Harargee fi qeerroon Baalee uummata Oromoo Wallootiif gargaarsa marsaa duraa taasisuu isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti rooba cimaa roobeen lubbuu namoota 9 akka dabruuf sababa ta'ee jedhame. Rooba guddaa guyyaa kaleessaa caamsaa 2021 roobe hordofuun mooraa dhaabbata tokko mana jireenyaa 3 irra kufuun lubbuu namoota 9 akka dabruuf sababa ta'uu poolisiin magaalattii ibsee jira. Namoota lubbuun dabran keessa daa'ima ji'a 3 dabalatee daa'imman 3 kan keessatti argaman ta'uunis ibsamee jira. Rooba guyyaa kaleessaa osoo addaan hin citin sa'aatii 4 oliif roobe kunis Ardaa duwwaa 3 toora shaman tariyaa jaamuun beekamutti ta'uu kan ibsan maddeen naannichaa guyyaa irraa toora sa'a 6 mooraan dhaabbata Baashanfar Trading jaamu kan dheerinni meetira 50 dheeratu manneen jireenyaa naannoo saditti argamu 3 irraa kufuun namoota mana keessa turan 9 battalumatti lubbuun dabru hoogganaan diviizhinii sabquunnamtii komishinii poolisii Dirree Dhawaa Bantaalam Girmaa ibsanitti jiran.
namoota du'an keessattis daa'ima ji'a 3 tokkoo fi kanneen waggaa 2 akkasuma kan waggaa 5 kan argaman ta'uunis ibsamee jira. Akka ibsa poolisiitti bulchiinsa Dirree Dhawatti bifa adda ta'een guyyoota itti aanus roobni cimaan waan roobuuf akkasumas balaan galaanaa mudachuu akka danda'u meteoroloojiin biyyaalessaa ibsu eeree hawaasni hundi of eeggannoo barbaachisaa taasisuu akka qabus hubachiisee jira. Balaan sababa roobaatiin magaalaa Dirree Dhawaa mudachaa jiru kunis isa duraatti miti. Yeroo garagaratti rooba cimaa naannawaadhaan gaggoo roobuun magaalattii keessatti lubbuu namootaa fi qabeenya miidhaan dhaqqabaa ture jira. Waggoota 15 dura balaa lolaa hamaa magaalattii mudateen lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii dabruu fi manneen jiraattotaa baay'een barbadaa'uun ni beekama. Erga siyaasa caamsaa bara 2016 keessa rooba cimaa roobeen galaanni lubbuu namoota 3 galaafatee ture. Bifuma wal fakkaatuun waggaa dabre keessas balaan dhaqqabee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii keessaa dargaggoonni 7 mana hidhaa Harar keessatti hidhaa umrii guutuu irratti murteeffame haala rakkisaa keessatti argamu jedhamee jira. Dargaggoonni kanneen aggaamii ajjechaa obbo Jawaar Mohaammed irratti raawwatame hordofee kan hidhaman yeroo ta'u yeroo ammaa Somaalota Awwadaa keessatti ajjeeftan himata ijoon himatamanii umrii guutuun itti murtaa'u kanneen dhimmicha hordofaa jiran ibsaniiti jiran. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii Araddaa Waltaa Jaalalaa keessaa namoonni 24 qabamanii hidhaman keessaa namoonni 17 kan bahan yeroo ta'u namoota 7 hidhaa umrii guutuun adamaniiti jiran. Qeerroowwan hidhaa umrii guutuun adabaman kanneen galmee Abdiishaa Muhammad Ali jala jiran Abdiishaa Muhammad Ali, Adam Abadir, Abdul Qadir Muhammad, Yuye Abdurrahman, Taju Abdallah, Fuade Muktari fi Abdurazak Muhammad ta'uu qeerroon magaalaa Harar tokko mirkaneessee jira. Akka qeerroon Harar kun himutti dargaggoota kanneen himata sobaa irratti qirdeessuun ragaa sobaatiin deeggaranii kaabinee fi milishaa aanichaa 14 irratti ragamee jira. Kana malees aanuma Gooroo Muxii keessaa namoota 22 qabanii galmee Abdiishaa Muhammad jalatti himachuun waggaa 4 fi ji'a 5 irratti murteessuu dubbata. Dargaggoota kanneenis qawwee namarraa saamtanii fi abaa'oo shanee waliin hidhata qabdan jechuun himatan. Erga aggaammin obbo Jawaar Mohaammed irratti raawwatamee fi ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessaan booda qeerroowwan qabamanii mana hidhaa magaalaa Harar Mamraa kan jedhamu keessatti hidhaa jiran 1,200 ta'uu namni dubbifne kun himee jira. Walumaa galatti mana hidhaa Harar keessatti qabiinsi hidhamtoota kanneeniif godhamaa jiru ulfaataa ta'uu fi hanqina nyaataa fi dhugaatiin namoonni lubbuun dabartees akka jiru namni dubbifne kun himeeti jira. Ijoolleen Harar keessatti hidhamtee akka jirutti miidhaa fi beelanii fi qabiinsi isaanillee baay'ee ka'amaa ta'ee fi gocha suukaneessaa irratti raawwachaa jiran ta'uu isaati. Namoota 22 baatii 10 dura qabanii aanaa Gooroo Muxii Araddaa Waltaa Jaalalaatirra namoota 24 qabanii nama 24 galmee Abdiishaa Muhammad Ali jalatti himatanii kana keessaa ragaa sobaa nama 14 kaabinee fi milishaa aanaa sanii poolisoota dabalatee irra qindeessanii ragaa sobaa irratti baasanii maallaqaan kana keessa nama 17 baasanii nama 7 immoo umrii guutuu itti murteessanii jechuudha. Namni umrii guutuu itti murteessan kun qabannaan isaanii gaafa aggaammi Jawaar jecha qabamanii kan isaan irratti qabamanii fi himannaan isaan irratti baname eega hidhamanii waladda ta'ee argamee jechuudha. Oduu keenya xumuraatiin biyya Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti sheyni beekamaan tokko osoo salaatarra jiru ajjeefame. Baha Koongootti sheyni beekamaan Sheekh Ali Amin Jaaman magaalaa Beenitti masgida guddaa tokko keessatti ajjeefaman. Kaleessa galgala isaanii salaata maghribaa salaataa jiran namni meeshaa waraanaa hidhate tokko sheekha kana itti dhukaasee ajjeese. Namni ajjechaa kana raawwates miliqee jiras jedhamee jira. Sheekh Ali nama qoccolloon amantii kutaasanii akka dhaabbatu falmanii ja'a gabaasni Reuters. Baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti haleellaan garee Islaamummaa ISIS'n ni cima jedhamee jira. Baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti haleellaan garee Islaamummaa ISIS ni cima jedhamee jira. Kana malees hidhattoonni gareelee garaagaraa baha Koongoo keessatti soso'u. Akka yeroo biyya sanitti galgala toora sa'aatii 7 fi daqiiqaa 15 irratti namni meeshaa hidhate tokko akkuma namoota salaataaf dhufanii erga masgida seeneen booda sheekha kanatti dhukaasee ajjeese. Erga haleellaa lubbuu balleessuu kana raawwatee namni biraa mootora dhaabee alatti eegaa waan tureef miliquu danda'ee jira ja'a. Istaawarte Mahundoo garee sochii mirga namummaa irraa. Ji'a kabajamaa Ramadaanaa keessa hawaasni musliimaa baay'inaan salaataaf walitti dhufu. Haleellaan kunis jaaraaramaa kana keessa raawwatamuun yaaddoo nageenyaa uumee jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduu namaaf qabannee dhiyaanne sangammaa daawwattanii hanga wajjin ture Munawwar Ahmad ogeessa kaamereetti kana Abdii Jamaalis nafaana ture horaa galaafatee ture bifuma wal fakkaatuun waggaa dabre keessas balaan dhaqqabee jira. Godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Muxii keessaa dargaggoonni 7 mana hidhaa Harar keessatti hidhaa umrii guutuu irratti murteeffame haala rakkisaa keessatti argamu jedhamee jira.
dargaggoonni kanneen aggaamii ajjechaa obbo Jawaar Mohammad irratti raawwatame hordofee kan hidhaman yeroo ta'u yeroo ammaa Somaalota Awwadaa keessatti ajjeeftan himata jiruun himatamanii umrii guutuun itti murtaa'u kanneen dhimmicha hordofaa jiran ibsaniiti jiran. Godina Harargee Bahaa Gooroo Muxii Araddaa waltaa jaalalaa keessaa namoonni 24 qabamanii hidhaman keessaa namoonni 17 kan bahan yeroo ta'u namoota 7 hidhaa umrii guutuun adabamaniiti jiran. Qeerroowwan hidhaa umrii guutuun adabaman kanneen galmee Abdishaa Muhammad Ali jala jiran Abdishaa Muhammad Ali, Adam Abadir, Abdul Qadir Muhammad, Yuye Abdurrahman, Taju Abdallah, Fuade Muktari fi Abdurazak Muhammad ta'uu qeerroon magaalaa Harar tokko mirkaneessee jira. Akka qeerroon Harar kun himutti dargaggoota kanneen himata sobaa irratti qirdeessuun ragaa sobaatiin deeggaranii kaabinee fi milishaa aanichaa 14 irratti ragamee jira. Kana malees aanuma Gooroo Muxii keessaa namoota 22 qabanii galmee Abdishaa Muhammad jalatti himachuun waggaa 4 fi ji'a 5 irratti murteessuu dubbata. Dargaggoota kanneenis qawwee namarraa saamtanii fi abbaa shanee waliin hidhata qabdan jechuun himatan. Erga aggaammin obbo Jawaar Mohammad irratti raawwatamee fi ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessaan booda qeerroowwan qabamanii mana hidhaa magaalaa Harar Mamraa kan jedhamu keessatti hidhaa jiran 1,200 ta'uu namni dubbifne kun himee jira. Walumaa galatti mana hidhaa Harar keessatti qabiinsi hidhamtoota kanneeniif godhamaa jiru ulfaataa ta'uu fi hanqina nyaataa fi dhugaatiin namoonni lubbuun dabartees akka jiru namni dubbifne kun himeeti jira. Ijoolleen Harar keessatti hidhamte akka jirutti miidhaa fi beelanii fi qabiinsi isaanillee baay'ee ka'amaa ta'ee fi gocha suukaneessaa akka irratti raawwachaa jiran ta'uu isaati. Namoota 22 baatii 10 dura qabanii ana Gooroo Muxii Araddaa waltaa jaalalaatirraa namoota 24 qabanii nama 24 galmee Abdishaa Muhammad Ali jalatti himatanii kana keessaa ragaa sobaa nama 14 kaabinee fi milishaa aanaa sanii poolisoota dabalatee irra qindeessanii ragaa sobaa irratti baasanii maallaqaan kana keessa nama 17 baasanii nama 7 immoo umrii guutuu itti murteessanii jechuudha. Namni umrii guutuu itti murteessan kun qabannaan isaanii gaafa aggaammi Jawaariif jecha qabamanii kan isaan irratti qabamanii fi himannaan isaan irratti baname eega hidhamanii waladda ta'ee argamee jechuudha. Oduu keenya xumuraatiin biyya Rippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti sheeyni beekamaan tokko osoo salaatarra jiru ajjeefame. Baha Koongootti sheeyni beekamaan Sheekh Ali Amin Jaaman magaalaa Beenitti masgida guddaa tokko keessatti ajjeefaman. Alisa galgala isaanii salaata maghribaa salaataa jiran namni meeshaa waraanaa hidhate tokko sheekha kana itti dhukaasee ajjeese. Namni ajjechaa kana raawwates miliqee jiras jamee jira. Sheekh Ali nama qoccolloon amantii kutaasanii akka dhaabbatu falmanii ja'a gabaasni Reuters. Baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti haleellaan garee Islaamummaa ISISin ni cima jamee jira. Baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongootti haleellaan garee Islaamummaa ISIS ni cima jamee jira. Kana malees hidhattoonni gareelee garaagaraa baha Koongoo keessatti soso'u akka yeroo biyya sanitti galgala toora sa'aatii 7 fi daqiiqaa 15 irratti namni meeshaa hidhate tokko akkuma namoota salaataaf dhufanii erga masgida seeneen booda sheekha kanatti dhukaasee ajjeese. Erga haleellaa lubbuu balleessoo kana raawwatee namni biraa mootora dhaabee alatti eegaa waan tureef miliquu danda'ee jira ja'a. Istawaarte Mahundoo garee sochii mirga namoomaa irraa. Ji'a kabajamaa Ramadaanaa keessa hawaasni musliimaa baay'inaan salaataaf walitti dhufu. Haleellaan kunis ji'a araaramaa kana keessa raawwatamuun yaaddoo nageenyaa uumee jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduu namaaf qabannee dhiyaanne sangammaa daawwattanii hanga si wajjin ture Munawwar Ahmad ogeessa kaameraa Abdii Jamaalis nafaana ture.